walittaansi barumsa tokko barsiisuuf murteessee jira. Kutaa tokko kutaa lama gadhiisaa. Kutaan tokko yoo isin darbe itti deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Paartii 1, paartii 2, paartii 3 waan gadhiisuuf. Innis namoota wajjin yeroo jiraannu namooti amala garaagaraa qabu. Amala gaarii kan qaban jiru, amala hin taane immoo kan qaban jiru. Harmful or unhealthy character. Amalli isaanii kuni eenyummaa isaanii kan mul'isu jireenya amala gaarii hin taane yookiin amala fayyaa hin taane amala nama miidhuu danda'u kan qabaatanidha. Mana keessa namoota wajjin jiraannu ta'uu danda'a, waldaa keessa ta'uu danda'a, lafa hojii ta'uu danda'a. Jaroota kana baruuni isaan miidhuuf utuu hin taane akka irraa of eeggannu nu gargaara. Jirarraa baqanna jechuu miti. Amala isaa nama tokko yoo beekne karaa sana of eegganna jechuudha. Baay'isanii of eegganna hin beeknu ni culumanne deemne garuu mistira keenyatti himnee waan hundumaatti himnee booddee miidhamuu dandeenya, miidhaan nurra gahuu danda'a. Kanaaf har'asa tokkoon isin agarsiisaa bor immoo lammaffaa fitaan immoo sadaffaa jedhanii tokko tokkoon namoota kun maal fakkaatu jedhu isin agarsiisaa deema. Kun jaroo sana fayyisuufis jaroo sana gargaaruufis irraa immoo karaa sana akka isaan nu miineefis immoo of eeggachuuf nu gargaara. Waaqayyo dubbii isaa nuuf eebbisu. Kana yoo hubanne gorsuudhaafis namoota gorsuudhaafis namoota jajjabeechisuudhaafis baay'ee nu gargaara. Baratooti baratanii mana barumsaa macaafa qulqulluu yookiin mana barumsaa online mana barumsaa macaafa qulqulluu hojjetu irrattis yoo ta'e abnormal psychology jennee barsiifna. Jireenya namoota amalli isaanii nagaan taane maal fakkaatu isa jedhu addunyaa keessas jiru, mana waaqayyoo keessas jiru iddoo hundumaa nama waan ta'eedha jechuudha. Jireenya namoota akkasii amalli isaanii warra geeddaramneedha. Kanaafitu rakkoon maaltu fida? Amala akkasii maal rakkoo maaliitu fida? Akkamitti gara kana ga'anii kan nuti kana keessa ilaallu? Jijjiiramuu immoo hin danda'a amalli kuni. Nummoo attamitti wajjiniin interact wajjiniin haasa'uu wajjin jiraachuu dandeenya arfan kana keessatti ilaalla jechuudha. Waan kana amalli kun isa kam jennee erga ibsinee booddee attamitti gara kana ga'uu danda'anii machiif namni fudhatee dhalatu kana waan ta'eedhaaf jechuukooti. Jijjiiramuu immoo danda'an immoo akkamittiin akka wajjin jiraanna kan arfan as keessatti ilaalla. Annaqii macaafa qulqulluu keessaan dubbisu garuu iddoo isaa isiniin kenna jechuukooti. Maaliif gorsuufis barsiisuufis waan baay'eedhaaf nu gargaara waan ta'eedhaaf. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti har'a kan nu ilaallu waa'ee namoota hinaafaniiti. Jealous people. Namoota hinaafanii. Namooti kun iddoo hundumaa guutanii jiru. Ani naafaadhaanii isinitti himanii haasaa isaanii, amala isaanii, jireenya isaanii irraa bartu. Macaafa qulqulluu keessaa kan fudhannu Qaayeliif Saa'oliin fudhanna. Qaayeliin seera uumamaa boqonnaa 4 irratti Saa'oliin immoo macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 18:7-9 irratti fudhanna. Jaroota kana lamman ilaalla. Baay'ee jira garuu jaroota kana lamman yoo ilaalle nu galuu danda'a. Rakkoon isaanii jaroonni kuni namooti hinaafanii nama of tuulanis an of tuulaadhaan hinaafaadhaanii miti. Waan isaan agarsiisan amala isaanii irraa barra jechuudha. Fakkeenyaaf namooti kun yeroo nama biraadhaa ta'u, yeroo nama biraadhaa mijatu Waaqayyoon hin galateeffatani. Hinaaru, hin gaddu. Ayyaana namni tokko argatetti, guddina namni tokko argatetti, fiixaan boonsa namni tokko argatetti itti gammaduu, silaa gammaduu turre ture. Guddina nama ofiitti. Eenyuun yoo ta'u, adii ta'u, gurraacha ta'u namni attamii yeroo inni guddatu, yeroo inni fiixaan bahu gammaduutu namarra ture. Waa'ee eebba isaanii isaan inni kun utuu hin ta'in isaaniif guddachuun namoota kana, mijachuun namoota kana isaaniif akka sodaatti ilaalama. Tarii waan inni iddoo isaan irraa gad isaan buusu yookiin immoo waan inni miidhaa isaan irraa gahuutti fakkaata. Fakkeenyaaf Qaayel seera uumamaa boqonnaa 4 irratti Aabelitti naaf lachuu aarsaa dhiyeessan. Aarsaa Waaqayyoo dhiyeessan. Kan Aabel kan fudhate Waaqayyoodha. Kan Qaayel immoo kan dhiise Waaqayyoodha. Bor immoo qalbii diddiirratee aarsaa sirreeffatee yoo dhaqe hammarraatti gooftaan deebi'u. Bortuun sirreessee dhaqe immoo kan isaas hin fudhata. Bakka har'a darbee aarsaa naanneessinaa hin jenne Waaqayyo. Garuu akkamittiin kan Aabel fudhatee kan koo didasa jedhu tajaajiltoota jechuudha jarri kun Waaqayyoof aarsaa dhiyeessan. Amma Aabel waan tokko waan beekuu qabu. Aabel waan godhees hin qabu. Kan Qaayel haa badu jedhee an fudhatamin jedhee kan koo fudhatamu waan dhiyeesse hin qabu. Garaa isaarraa dhiyeesse.
waaqayyo kan dide waaqayyo wajjin diil gochuu ture malee qaa'el waaqayyo wajjin walii galuu ture malee namitti kana lafarraa balleessaa maaltu fide hinaarii jedha fuulli isaan gurraachee jedha naddadee quxxaa'u naddadee jedha boqoseeruma boqonnaa afur dubbisaa isiniif macaa qulqulluu qayyabannaaf gaarii ta'a heembuu ba'ee fuulli isaan gurraache waaqayyo mootti dubbate inni hinaareedha maaliif aarte maaliif bubaate outrageous jechuudha namni gaafa outrageous ta'anii waa'ee aarii irratti hojjedhaanii sadarkaa shanaffaadha kun xiyyiitti qabameen sodaatu konkolaataan dhufee irra bu'u ka'een sodaatu maraatuu isa bakka ga'e jechuudha waan barbaade yoo godhe gaafa mana dhaaggadhu yookiin erga waa tokko balleessee booddeedha kan inni deebi'ee aaruu jalqabu malee amma Aabeel waan tokko hin beeku aariin isaa bulee kan qaa'el ijaa bahutti geettara revenge waan dhiiga qulqulluu dhiiga Aabeel lafanatti jedhe waaqayyo irratti moo dheeraa waaqayyo waan hin danda'amne nama gorsu dhiisii deebi'ii irratti moo waaqayyo yaada namaa kenna humna namaa kenna waan ta'eedhaaf inni didee obboleessa harruma ka'ee har'a ka'ee borajjeese miti tureera namni kun waggaasa ta'u ji'a 5 ta'u garaasaa keessa bulee oolee kottumeechi baanii taphannaa deefoo dhagee ajjeese maayin waaqayyo kan isa kanaa fudhate kan isaa jibbuudhaaf rejection attamitti kan koofee kan namitti kanaa fudhatama deema baay'ee nama gaddisiisa akkuma kan amma isaa olii yoo ilaaltanii macaafa Saamu'eel isa duraa 18:9tti ijoolleen wataadonni Israa'el guyyaa 40 baqatanii Gooliyaadiin ajjeesu inni ganama baheetti fokkoraa yeroo hundumaa mootiin intala isaa seelii baaseera namni namitti kan ajjeesu intala koo fuudha jedheera namni tokkotti dhiyaate intala mootiin fuudhee namni ittiin dorgome hin jiru. Dhossaatti waaqayyo Daawitiin gargaaree leenca abbaa guddaa ajjeesaa ture waan ta'eef waaqayyoon amanatee utuu mi'a waraanaa akka sanaan uffatin utuu eeboo goraadee waraanaa hin fudhatin furruu isaan dhaqee ajjeese. Diina ijoollee Israa'eltu du'e hinaaffaan qabu kun Daawit 10,000 ajjeese Saa'ol 1,000 ajjeese innis 11,000 du'e jechuudha. Dhugaansaa Daawitiin nama 10,000 nu caalta akka jedhan diinni tokko nama biyya guutuu waan irratti ka'e fakkeessa. Al tokko jechuudha waanuma hundumtu addunyaan nu jibba nuti fakkeessa nama tokko nama lama fuudhee al tokko seetanni dhugaa soo yoo ta'e sammuu keenya tasaasa. Gaafa isaan kana jedhanii ijoolleen durbaa faarfatanii anaa 10,000 kennan isaan immoo 10,000 kennu jechuun teessoo koo malee maal ta'ee iddoo kana guyyaa sanaa ka'ee ija hinaaffaa ta'in Daawitiin ilaaluu jalqabee jedha. Diinatti si'a meeqa dabarsee kenneera. Daawit hubannaadhaan ba'ee gala Daawit akka du'uuf. Si'a meeqa diinatti kenneera. Si'a meeqa ofiisaatii ajjeesuuf eeboo gaditti dhiiseera. Waan tokko miti Daawit waan godhe hin qabu waaqayyoon amanate Gooliyaadiin ajjeese. Daawit naa sirbaan jenna warra bahanii sirban. Nama hinaafan biratti nama hinaaftuu biratti maqaa keessan ol kakaasuun isiniin ajjeesuudha. Bakka maqaamti Daawit akkamittiin teessoo koo malee maaltu safeera dhuma turte dubbistanii. Namitti tireediitti ta'e jechuudha hin sodaate isa booddee numa sodaate isaa ol namitti kana balleessu malee hin boqoddoodha. Ta'u kanaan Qaayil Aabeeliin balleesse waaqayyo Qaayiliin hin fudhanne. Saa'ol Daawitiin nama dhumaatu gurgurse waaqayyo Saa'oliin hin fudhanne. Qaayilis joonjaa ta'ee Saa'olis immoo eeboo Daawit darbatuun of ajjeese. Dhukkuba kun maraattummaadha. Dhuguma isinitti amalli namoota akkasii nama maraatee wajjin adda miti. Wayyaaffatanii deemu hafuura akkasiitiin kee waggaa 38 nama ajjeesaa nama fixaa namatti taphataadha kan ture teessoo sarara Saa'ol amma turetti. Waan kanarraa ka'e waaqayyoon galateeffachuu ture. Nama silxana nama barbaadu miti iddoo nama barbaadu miti Daawit. Deebi'ees immoo Aabeelis immoo waan biraa balleessuu nama barbaadu miti. Namoota nagaadha jiroonni kun nama nagaa irratti naafu. Insekuurdiidha namooti naaftuuni insekuurdi bakka tasgabbiin qaban. Tasgabbaaman qaban jireenyi isaanii jechuudha. Fiixaan ba'umsa namaatti namni tokko yoo makiinaa bitate namni tokko yoo konkolaataa bitate namni tokko hojii gaarii argate waaqayyoof galannatu rakkina namaa keessaa maaltu nagaa? Hiyyuma namaa keessaa maaltu nagaa? Dhukkuba namaa keessaa maaltu nagaa? Tokko yoo darbee ani yoon qabaachuu baadhallee boru isa qabutu na gargaaramani. Insecurityidha. Self-centeredidha jiroonni kun. Akka isaanii harkatumamu akka namni gara isaanii ilaalanii akka isheen jiru akka isaan jiru maaloo waan barbaadanii fi namni biraan bukkee dhufee isaan bira darba ta'e bakka tasgabbiin qaban jechuudha. Maqaa nama sanaa balleessu jireenya nama sanaa balleessu tajaajila isa biyya lafaa dhiisa kun namoota mana waaqayyoo keessan tajaajila jedhanidha jiroonni kun. Saa'ol nama waaqayyoon dibameedha.
Lamman isaanii immoo abbaa faatii cubbuu hojjetan yeroo addaan ifee waanii tajaajilanii aarsaa dhiyeessanii bahanii tajaajiltootaam jiroonni kun hara tajaajiltoota gidduutti naaffaa yeroo jiraatu baay'ee nama gaddisiisa. Deebi'ee immoo attamitti namni nama wajjin kompeer godha. Ashaaraan keenya addaa, jireenyi keenya addaa, wantoonni hunduu keenya adda. Attamitti nama wajjin kompeer godhan bifi koo addaa, ashaaraan koo addaa, wantoonni lakkuun wal fakkaatti malee tokko miti. Fingarpiriintiin isaanii adda adda. Attamitti nama ofii kootiin dorgomsiisan hojii waaqayyoon itti gande bakkaan gaheeramoo bakkaan hin geenyeen ilaalaa deema malee waaqayyo ashaaraa keenya maaliif adda godhe ilaalcha keenya maaliif adda godhe tokkittii kee lafarraa qaba obboleessa koo obboleettii koo si waan hojjechuu barbaade qaba jechuudha. Akkamitti nama biraa wajjin kompaar godhee ani namni tokko problem maal ta'a iddoo koo yoo fudhate waaqayyo anaaf iddoo qaba. Rakkoo maalii qabachuu kooti an signifikaansaan kana booddee bakka bu'umsaan qabu yookiin immoo kana booddee iddoon qabu iddoo qabda obboleettii koo obboleessa koo hinaafaa waan tokko iyyuu hin barbaachisu. Namaa wajjin immoo dorgomuun waan tokko iyyuu bukkeetti wal qabnee ilaaluun namni nuti cubbamaadha namni hundumtuu tulfinni waaqayyo irra teera ayyaana waaqayyoon fayyadamee ayyaana waaqayyoon nu gaggeessaa jira. Sadaffaarratti jiroonni kun barbaadummaa fear of losing importance. Bakka akka kanaan dura fudhataman qabu kanaan dura iddoo koon qabu amma isaa olii teessoo koo malee maaltu isaa fayyade teessoo koo malee maaltu isa hanafe hafee jedhe hin sodaate namittiin kun boroddoo qabatti kanaaf dursa ajjeesuun irra jiraataa Daawit garuu waaqayyo nama na waan ta'e waaqayyo utuu Daawit ittiin bu'in ofiisaatii yoo ajjeese Saa'ol kanaafitu Saa'oliif Qaayel namarraa fi dhaabootu maal jagna akkasii maal beekamoon akkasii akka namni isaan malee maaltu jira jedhu barbaadu waaqayyoon biratti fudhatamuun barbaadan jiroonni kun Saa'ol qalbii diradhoo Saamu'eel jiru isi deeme nama fuulduratti na yeellaas isinii jedhe waaqayyo fuulduratti yeella'ee jira nama fuulduratti na yeellaa isinidha. Daawit lubbuu hojjete garuu ulfina isaa waaqayyo fuulduratti gatee bo'aa isinii galee kanaaf namooti kun namoota baay'ee rakkisoodha. Fooniin illee nama ajjeesu warra booddee deemamti. Maqaa nama ajjeesu, maqaa nama balleessaa deemu, tajaajila nama balleessaa deemu. Bakka gammachuun qaba soban ilkaan isin biratti jechuu danda'u. Isin booddee garuu jiraachuma keessan fooniin jiraachuu keessan illee barbaadamu. Geeddaramuu danda'u jiruun of course dubbii waaqayyoo barataa, dubbii waaqayyootu guddanna. Al tokko hinaafaan kun maaluma akka ta'e iyyuu, of tuulummaan maaluma akka ta'e iyyuu namaan galu. Hiikeedhaan of tuulummaadhaan hinaafaa waan dhufuun qabu kaa yeroo ani kan koo carraan koo kanumaa shidha akkas ta'e isa akkas ta'e kan koo kanumaa gaafa jedhanii hinaafaadha jechuudha kun ምንም ሌላ ነገር የለውም። ምሽም ማለት ትርት እንደ ማለት ተራማ ኩን ጋፋ ጀላ ደመን ሞ ነንጫላ ነጋን ኦፍ ቱሉማል ምንም ነምና ማገድ እንጅሩ ነምና ማውለ እንጅሩ ካ waaqayyo wal qixxee nama godheera. Kanaaf jaroonni kuni waaqayyo disiqanii dubbii waaqayyo sirriitti hubatanii waaqayyoon kadhatanii hafuura qulqulluudhaan guutamanii akka dubbii waaqayyootti deddeebi'anii eeyyee jireenyi isaanii gad of qabee anaa waaqayyo na jiraachisa fayyaan jiraatu dhabamus hojiin jiraatu dhabamus haadha manaa baluu nagartuu ijoollee baluu nagartuu abbaa manaa galuu kun dogoggora guddaadha cubbuu guddaadha ni nama wajjin dorgomnu mijateefis mijachuu baateefis keenya qobaadha qoodi keenya obboloota koo. Kanaaf jaroonni kuni waaqayyo irratti karoora isaanii waaqayyooti keenya waaqayyo irratti yoo of gatanii jaroonni kun geeddaramuu danda'u. Kanaadha gara waaqayyootti akka isaan yaatan dhukkuba akkasii irraa bilisa bahuu danda'u. Namni nama arguu hin jiru. Saa'ol booddee wayyaa buusee maraata fuula waaqayyoo irraa deeme fuula hamaatutti gale. Nus immoo juunjaa jooraa ta'ee hafe baay'ee isaanii keessaan kanuma fudhadhu malee baay'ee isaanii kan jiru jechuudha wanta akkasiidha. Kanaaf dhukkuba kanarraa bilisa bahuudhaaf abbaan isaa dhukkuba irratti baratu irratti kun dhukkuba foonii nama harka dhukkuba hafuuraa akkasii waaqayyo nama fayyisee malee namni nama arguu hin danda'u. Garuu namni dubbii waaqayyoo hubatee barumsa sagalee waaqayyoo sirriitti hubatee teoloojii baakgiraawundii qabu namoota akkasii sirriitti hubachuu danda'a jechuudha. Sirriitti hubatee naaf ta'e hin jedhu ogummaa waaqayyoo isaa kenneenii yeroo wajjin jiraannu maal gochuun nurra jiraatare. Koozii isaa baree rakkoo isaa maal akka dhufu jijjiiramuu danda'u eeyyee dubbii waaqayyootti dhiyaatanii sagalee waaqayyoo sirriitti baratanii waaqayyoon kadhatanii sirriitti yoo jedhan geeddaramuu danda'u kanarraa dhukkuba kanarraa bilisa bahuu danda'u. Akkamittiin immoo jiroota kanaa wajjin diil gochuutu nurra jiraata yookiin immoo jiraata tokko provookiin godhina. Namoota ina akkuma Daawit Saa'oliin jalaa baqataa ture utuu Abeel illeetu bareedatee jalaa baqata ture. Jalaa fudhatusa ture jechuudha. Isa hiriyaa godhatee wajjin hin deemu. Hiriyaa fi hin jedhinaa hiriyaa kooti hin jedhinaa nama ijoolleen dhiiraas ijoolleen durbaas nama yeroo nama bira ga'u inni koo akkasiin isheen koo akkasiin jedhee isin irratti haasa'u hiriyaa keessa miti namni sun hin haftuudha isinitti himaa. Hiriyaa jechuun yeroo namni waa'ee keessa waan gadeessan na'u
inni riyaa kooti isheen riyaa kooti akkas miti nama akkasii situn beeku annan beekade nama waa'ee keessan dubbatuudha malee isa keessanii achi geessaas achi mochee fuula warra kun walawwaltuu hamattuudha minim qubna gadallahu dhugaa ta'uudha yoo ta'e kanaaf jaroota kana provoke hin godhina jecha of tuulummaa jecha hin taane fiixan ba'umsa keessa hinaa namoota kana biratti obbolaan Yoosef waan inni abjuu argee abjuu warratti immoo abjuu isaaniitti himuuf irratti hinaaban abbaa abjuu maqaa nikneemii kennaniif maqaa Yoosef maqaan nikneemii yookiin immoo sosodamu abbaa abjuuti jaalalaan kana jedhan miti aariidhaan kana jedhan Saa'ol aariiti yeroo aaree banbana hooramaan itti gale qaayee aariidhaan jireenya isaa geeddarameti namoota akkasii baay'ee aaruu sensitiiviidha kanaaf isaan biratti kanuma isaa dhaggeeffadhaa fedhii isa dhugaa isiitti machuuti fiixaan kan isinii ba'e hojii fiixaan kan isinii ba'e horii fiixaan waan baay'eetti naasa'inaa jaroota kanatti provoking godhina maaliif tasgabbiin qabanii silumayyuu iddoo koo fudhataa maal jedhanii isaan seentariitu habaluun yeroo nama maqaa isaanii abiyya faarfannaa kee abiyya lallaba kee abiyya maaloo keetu jedhanii barbaadu jaroonni kun waan ta'eef jaroota kana provoking godhina baawundarii kaa akka namaa ta'ee turatu jechuudha baawundarii jechuudha. Anamma durbuna isheen lama nuga isheen jedhu amma tokko waan nuga maaliif yoo lama sadii dhuge keessi koon dhuga waan ta'eedhaaf utuu natti mi'aa utuu barbaadu dhiisee jechuudha isin galee maaliif yoon ofii kootee ofii eeggate malee namni naaf eeggatu jiru waan ta'eedhaaf kanaaf ofii keessanii jarooti kun nama sobu jaroonni kun nama guyyoomsu jarri kun waan hin jirre jedhanii maqaa keessan bal'isanii tajaajila keessan jireenya keessan daawun godhu waan ta'eedhaaf baawundarii kaa waan hundumaa namoota akkasitti mistira keessan mul'ata keessan hin himina. Haasaa isaanii yeroo hundumaa shakkiidhaan dhaggeeffadhaa waan isaan jedhan maaliif dhugaan qabu kaa jaroonni kun hinaafoodha isiniin gaddaa'uun godhan seera jirtanii darbuu barbaadu waan ta'eedhaaf yoo xinnoo isheen kan tuggedhu waan ta'eedhaaf of eeggadhaa yeroo wajjin jiraattan jechuu kooti of eeggannaadhaan hubadhaa wajjin haasaa yeroo haasawtan garuu dhugaa jaalalaan haasaa dhugaa aariidhaan yookiin of tolummaa dhugaa qabadhee aariidhaan takka goote akkas ta'uun irra hin turre yoon jedhee namni sun achas galagalee yoon lolee ana balleesse dhugaan qabaa garuu sirrii taasisuu dadhabuu kootiif kanaaf dhugaa jaalalaan qabatanii wanti kun akkas ta'uu turre jiraataami karaa akkasuutiin miti akkas goote jechuu miti yookiin of tolummaadhaan miti dhugaa jaalalaan qabanne ilaa akka wanti kun akkas yoo ta'e sirriidha akka kanaadhaan kan inni ta'u jennee mitu itti agarsiifnee dhiifne akkas goote jechuu keenyadha jechuu goote inni biraan dhumarratti kan jechuu barbaadu gara qalbii diddiirinaatti akka isaan deebi'an amala namaa waaqayyo dubbii waaqayyoon geeddara amalli kun geeddaramne akkuma yeroon biyya lafaati yoo ta'e dhiifa manaa godha faarfataa beekamaa ta'uu dandeenya lallabaa beekamoo ta'uu dandeenya lammaffaan dhalanne nuyi amalli keenya akkuma duriinaa raftuu lazarraaf jenna taanaan dubbii waaqayyoo waan nuun geeddara namatti gaafa haasa'u nutti haratii ta'a malee bu'aan qabu geeddaramsa keenya arganiiti namoota kan geeddaraman riillaayii fi ijoolleen keenya sanuu haasa'u nutuun ta'e sinu jiraannoodha kan isaan jiraatan. Innaa kanaafitu gara qalbii diddiirinaatti akka isaan deebi'an waaqayyoo wajjin akka walii galan waan waaqayyoo isaaf qabe eenyullee fudhachuu akka hin dandeenye yoo itti himne ayyaana waaqayyoo keessa galanii hinaaffaa isaanii gara jaalalaa gara gadoof qabuutti akka isaan geeddaran yeroo hundumaa isaan ilaaltanii akkamitti kana naan jetti akkamitti kana gannaan jedhattanii gadi hin bu'inaa isin. Sodaa keessa isin galanaa waan tokko isin godhan hin qabanii akkamitti akka naan jettanii akkamitti akka naan jedhanii hin jedhina namoota akkasii baay'ee beeka isinii hojii yoo jiran nagaa fakkaate erga raawwatee booda amma kana jechuun isaa sirriidhaare amma kana gochuun isaa sirriidhaare amma kana gochuun itti foosoo baay'ifatu isinii galee jechuu kooti minimaas walliqa waa'ee nama booddee asooftanii nama baay'ifachuun boru namooti isin karaa malee walitti qabdan isin hirkaa tamsa'u karaa malee jechuu kooti zanaa qofxannedha gooftaan nama dhugaan jiraatu wajjin jira. Gooftaan nama maqaa namaan balleessine nama hin xinneessine ijoollee xinnaas guddaas nama kabajuu wajjin jira. Istatasii keessan irraanfadha. Digirii qabaan, maastarsiin qabaan, dooktereetiin qabaan, horiin qabaan maalan godhaa natti mattee liistisaa. Wayi shudaaye. Ittiin of tuuluuf yoo ta'e malee maal na gargaara jechuu kooti. Dootarii addunyaa taaneen nama nagaa ta'e natti himi. Anarraa amalla nama jedhu kun mul'ata yoo ta'e natti himi. Tajaajila keessa, horii keessa, maal keessa natti himi. Akkasittiin jechuu kooti. Amala paastoras gabuu qaban ilaalu kana fakkaataa hojjette iddoon ta'e ilmi. An qofaa kos jiraadhee beekaa nama baay'ee wajjinis jiraadhee beekaa gadi jedhees beekaa wal jedhees beekaa doonqeedhaan gooftaan jireenya akka Paawuloos jedhee isa hundumaa danda'a akka inni jedhee jireenya bareedana jiraachisaa gooftaan maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf namni jiraannaa eessa yoo namni dhabamnaa isa doonqeerra matsaafan barreessaa barsiisaa maaliin jedha jechuu kooti. Namanna bedhee sin boo'u gaafa namni jiraatu sin bogan malee hin fanaca'u hundumtuu anaa wal qixxeedha jechuu kooti. Maaliif na barsiisedha gooftaan waan baay'ee keessa dabarsee
waggaa 30 ol tajaajila waggaa 35 na barsiiseera gooftaan. Kanaafitu natti sinoo natti sin qabanaa'u. Jireenya kootti garuu nama guddatee arguun barbaada. Namni yoo qabaate, namni yoo fayyaa ta'e, namni yoo jireenya gaarii jiraate natti tola. Sana keessa nagaa shaayii buna wajjin dhunne malee rakkachuun isaa dhibbachuun isaa. Dhibeen immoo nama wajjin ofiin dorgomsiisuun waayishuudhaayi maal na gargaara. Maal na gargaara. Ani namoota nan barsiisu baay'ee akka isaan lallaban, baay'ee akka isaan kadhatan, baay'ee akka isaan faarfatan nan barbaada malee akka isaan gaashaan hojii hojjetan hin barbaada malee akkuma isaan wush jedhan iyyuu hin barbaadu jechuudha. Dhugaan isiitti akkana caalanii mul'atan. Borbooddee abbaan hafuuraa isaa borbooddee isa dubarsiise gaafa jedhanii hin barbaada malee akka hinaaftuu gaddituu guunguuntuu taatee haftuu nama hin barbaadu. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Har'a paartiiwwanii kanarratti waa'ee namoota hinaaftotaa ilaalle sagalee kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Ofii keessanii dhukkuba akkasii qabdu yoo ta'e Waaqayyo bilisa isin haa baasu. Akka dubbii kanaatti jiraadhaa. Namoota akkasii wajjin horiyaa godhattanii yoo akkasii jirtu ta'e immoo of eeggadhaa hubannaadhaan deddeebi'a. Daawitiin hubannaan deddeebi'uu isaa irraa isa oolchee. Gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifama.